Har'a garuu itti fufnee wajjin kan ilaallu hiiki barsiisi sobaa maal akka ta'an qabxii sadan arfan tokko isiniifanii ka. Barsiisa sobaa jechuun maal jechuudha? Barsiisumti sobaa hiiki isaa maalidha? Akkamitti hiikanna? Waa'ee barsiisa sobaa akkamitti hiikachuu danda'ama kan jedhu barsiisa sobaa jechuun gocha amantii kiristaanaa dogongoraan ibsu jechuudha. Gocha amantii kiristaanaa gocha wangeelaa jechuudha. Gocha sagalee waaqayyoo kana waan sagalee waaqayyoo kun godhu waan sagalee waaqayyoo kun raawwatu karaa inni raawwachuu danda'u yoo ta'an karaa biraatiin ibsuu jechuudha. Maal inni kun barsiisa dogongoraa jechuudha. Lammaffaa irratti jallisuu karaa biraatiin immoo barsiisa sobaa maal inni waan wangeelli hin jenne waan sagalee waaqayyoo hin jenne waan sagalee waaqayyoo hin dubbanne jallisanii akka ofii isaaniitti ta'utti barsiisuu jallisanii dubbachuu itti dabalanii yookaan irraa hir'isanii dubbachuu jechuudha. Kun barsiisa sobaati malee wangeela miti. Kanaaf inni lammaffaan achirratti yoo ilaaltan barsiisi sobaa bu'uura seera kiristaanummaa kan faallessu jechuudha. Bu'uura seera kiristaanummaa jechuun waldaan kiristaanaa keessatti seerota bu'uuraa kan ta'an waaqayyo sadan tokkummaan jalqabee seera juuban jalqabee seera worshippii waaqeffannaan jalqabee seera amlikoo waldaa jalqabee seera faarfannaan jalqabee seera irbaata qulqulluurraa jalqabee seerota akkaataa itti dubban akkaataa itti amantoonni fudhatan gidduutti barsiisoti sobaa hedduu tomoshamaa oola. Kanaaf akkaataa sanirraa kan gore bu'uura isaa yoo gallakkise handhuura isaa yoo gallakkise madda isaa duuba waaqa hojii hin taane diinatu jira jechuudha. Dhokatee harka kolkaasee waan sidhaamaa jira. Amma kana booddee akka kaardii moobaayilii ishee jalqaba dhuftee sana irraa faaqxa harka kolkaasee yoo barumsa kana fudhatte si haa gargaaramin jedhe maal irraa faaqxa sagalee kana namni jedhe maal yoo barumsa kana baratte garuu dhoksaan dhaloota rakkise irraa saaqxee argite. Kan biraa namni tokko itti yaadee jechaan yookaan jecha isaatiin maqsuudhaan wanta raawwatamu jechaadha. Jecha isaa fayyadamuudhaan sagalee waaqayyoo kana waan waaqayyoo hin ibsine waan waaqayyoo afaan isaan hin dubbanne dubbateera jedhe waaqayyo akkanatti barsiise atis akkana ta'uu qabda jedhee muuxannoo Yesuus itti fayyadamnetti fayyadamuun barumsa sobaati. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana kan injifate du'a kan injifate jalloota kan injifate meeshaa waraanatiin miti. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan injifate teoloojii baratee maastersii PhD doktara hojjetee miti. Yesuus Kiristoos sanyii Yihuudii keessaa waan dhalatee miti. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan injifate dandeettii falaasama dubbii waan qabaatee miti. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan injifate waan takkaan hinnis jaalalaan injifate. Harka kolkaasee kana barsiifta taanaan wangeelli si harka jira. Jibba facaasaa nama walitti naqaa gartuu ijaaraa qomoo barbaadaa zariidha waldaa dhaabaa biyya waldaa ijaaraa wal qoodaa wal arrabsaa wal irratti ka'an wangeela lallabuu hin danda'u. Ergaa wangeelas miti. Barsiisi Yesuus barsiisa jaalalaati. Barsiisa jibbaa. Qabxiin inni kan biraa amantii sirrii keessaa baa barsiisni sobaa kana bara akkanumatti lafaa ka'een hundaa'u ani barsiisa sobaa ta'ee sitti nuuf akkamtaa wangeela keessaa hambisee itti dabalee irraa hir'isee waan biraa godhee doktoriin haaraa uumee itti daddabalee irraa immoo qallasee itti bocatee akka isaa mijatutti akka karabaataa gaarii argatutti akka makiinaa gaarii argatutti laayinii isaa sarara kaatee kurfeeffatee itti seena malee wangeeluma keessaa itti dabalee kanan kan biraa dhaabbata isaanii qofa kan barsiisan kan hordofan kun mataan isaa maal barbaada barsiisa sobaa hojii wal qabata. Barsiisa keenya malee alabaluuf waan ta'u macaafni jiru 66 kan lallabamu Kiristoos garuu barsiisa mataa isaaniirraa yoo guran akka
wala yaara kutti kallalan inni kunis ragaa wasa wajjin deema macaafa qulqulluutti inamanu itti fayyadamu garuu yaada tokko yookaan immoo macaafa keessaa baay'ee waan muraasa hin galu asitti sirriidhaan asitti immoo sirrii miti asitti dhugaatiin dhugin jedha wangeelli jedhu asitti immoo maal qaba garaa keetiin qoricha qabbaneeffadhu jedhe የተከፈተ ስፕራይት ከንጀራን ጀላካኒቲን ዋሻን ዋንጃ ወልቲ ደበል ለክ ወልቲ ደበል ይሉጊ ወልቲ ደበል ተወዱ ደማንታቱ ከየሰረ ትክሲና ከናይ ገራሳልቲ ፉላናው ሾከነ ወንጌል ከሳ ገዲባ ወንጌል ሂጀረባ ሂጆለባ ከላ እንበርሲሱስ እንበረቱስ ወሊ ወላላብ አርገጎል ከበደዋ ሲዳ ማጅራ ወመተታላል ክርስቶስም ጅራተታላል ዱጋ ክርስቶስ ረተ ቡሪ ደብ isa barsiifamte Kiristoositti jabaadhu jedhanii nama sibadhi jiru. Macaafa qulqulluu ilamanu hin kaadan sirriidha hojjeta sirriidha garuu bakka kanaatti bakka fedha isaanii sunitti bakka barbaadan sunitti bakka hojii isaanii barbaadan sunitti ishii qofa irratti xiyyeeffatu amaloonni isaanii maaliin dhukkubni tokko doktorri kasi yaaluu danda'u amala dhukkuba keetiin amaloonni barumsa sobaa maal fa'i tok qaban sagalee waaqayyoo keessa sittima caafata qulqullaa jallisu barsiifni sobaa macaafa qulqulluu irratti dabaluu irraa hir'isuun karaa sagalee waaqayyoon amanamummaa hin qabneen raawwachuudha. Shookaatti dabaluu shookaa irraa hir'isuu waa'ee sagalee waaqayyoo kanatti dabaluu fi hir'isuun akkamitti ilaalama? itti dabalaa moo irraa hir'isaan macaafa qulqulluu keessaa kutaa kamirra jira yoo itti daballe rakkoo maaltu jira yoo itti irraa hir'isne rakkoo maaltu jira maal wangeelli akkamitti dubbatamuu qaba asirratti kan jedhu macaafa qulqulluu keessa Luqaas 16 lakkoofsa 17 garuu seerichi kan ittiin caafame keessaa karaa tokko fidalallee irrachuun irra waaqni lafti ija duraa baduutu salphaadha jedha wangeela lallabuu suuqii bananii nagaduu miti wangeela lallabuun baratanii biiroo bushuu miti wangeela lallabuun callisanii akka barbaadan ta'uu miti wangeelli kan lafa kaa'u fidala kana itti dabaluun irraa hir'isu fidala jechuun qubee takka itti dabaltee irraa hir'ifte taa'urra itti dabaluurra irraa hir'isuurra lafaaf samiin addunyaan kun irra yaa'u kun baduu wayyaa jira kana salphataa maal irra jiraan nama laftoo bade maal irra jiraan samiinoo bade ajaja nu gararraa ajaja nu gajallaat hakeekachiisa kenne waaqayyo namoota meeqa Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 17 dubbiftanii kan fittan lallabtoonni kan jirtanas paastoroonni as keessa jirtan raajoonni as keessa jirtan faarfattoonni as keessa jirtan macaafa qulqulluu warri baratan as keessa kan jirtan lafa adda addaa teessanii kan dhaggeeffattan lafa adda addaa kan jirtan Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsi 17 akkamitti caafame fidala takkallee ittiin dabalin irraan hir'isin maal hin jallisin itti dabaluurra irraa hir'isuurra lafaaf samiin kun salphatee baduutirra salphaadha. Waaqayyo wangeela isaa keessaa fidala tokko ati balleessurra lafaaf samii kana balleessutu waaqa salphata. Lafta manga lafarratti maaltu ta'a? Samiirra maaltu jira? Maaltu irratti ta'a? Tilmaan yaadni waaqayyo garmalee irratti xiyyeeffata. Waaqayyo maqaa isaa irratti, waaqayyo sagalee isaa irratti itti daddabaltuun barbaadu.